Tumanu deeffannu waan bargamaa qabadheettan darbaa waancaa kilaboota addunyaatiin eeda Paris Saint-Germain fi Bayern Munich marsaanuu xumuraatiif qaqqabaniitiin jiru. Shaampiyooniin Awurooppaa Paris Saint-Germain eeda Inter Miami waliin taphateetiin jira. Leo Messiin faallaa kilaba isaa duraanii Paris Saint-Germain ta'uudhaan kan itti morkatee fi Paris Saint-Germain guutumaan guututti immoo olaantummaa taphaa Inter Miami irraa kan itti fudhatanidha jenneetiin kaasuu dandeenya. Leo Messiin jijjiirama kubbaa miilaa biyya Ameerikaa keessatti hojiin inni hojjete guddaa ta'ullee dirree keessatti garuu umriin isa daangesseetiin jira jenneetiin kan kaasuu dandeenyudha. Keessattuu immoo garaagarummaan garee lamaan jidduu jiru ifattiin tapha kaleessaatiin itti mul'ateetiin jira. Goolii 4-0dhaan kan isaan mo'atan tapha eedaatiin Paris Saint-Germain gareen Luis Enrique ammallee garee goolii galcheetiin hin quufne ta'uusaa itti mirkaneesseetiin jira. Taphichaan eedaa Paris Saint-Germain fi Joe Neves gooliiwwan lama galcheetiin jira. Ashraf Hakimiin tokko yoo dabalu Thomas Aveleen garee ofiit irratti goolii tokkodha kan galchee. Paris Saint-Germain bara 2025 keessa goolii 4 fi sanaa ol taphoota garagaraa 15 irratti galcheetiin jira. Champions League tapha xumuraatiin ni yaadanna. Inter Milan goolii 5-0dhaan mo'oonsaa ni yaadatamaa. Tapha edaa kanaan Paris Saint-Germain olaantummaa fudhachuudhaan taphateetiin jira. Boqonnaadhaan dura yeroo 257 kubbaa waliin dabarsanii Inter Miami garuu yeroo 25 qofa dirree faallaa irrattiin kubbaa waliif kennaniitiin jiru. Kanneen keessaa si'a 3 qofa gara dirree Paris Saint-Germain itti dhiyaatanii kan isaan morkatanii deeqaa xumuraa irrattiin ture. Leo Messiin kubbaa addaan itti bu'ee goolee eegaan Paris Saint-Germain kan jalaa deebise malee guutumaan guutuutti Paris Saint-Germain dirree keessa jiru jenneetiin kaasuun ulfaataadha. Hojii isaanii Inter Miami dirree keessa jiru jenneetiin kaasuun ulfaataadha. Paris Saint-Germain garuu hojii isaa tapha boqonnaa duraatiin dura xumurateeti kan inni ba'e. Tapha boqonnaa deebitiin taphicha baay'ee laaffisee taphateetiin jira. Kubbaa rukuttaa dabbiitirraa Vitinhaan mijeesseef ture Joe Neves addaan itti bu'uudhaan kan galchee. Sanaan booda Joe Neves kubbaa biroo Fabian Ruiz mijeessee kenneef galchee. Fageenyarraa Desiree Doué kubbaa inni yaale taphataan Inter Miami Thomas Aveleen garee ofii irratti galchee goolii 3-0 kan isaan ta'anii boodarra immoo Ashraf Hakimiin goolii galcheen taphicha Paris Saint-Germain goolii 4-0dhaan mo'ateetiin jira. Paris Saint-Germain tilmaama shaampiyoonummaa kilaboota ooptaadhaan argatan keessaa tokko sana milkeessuu akka danda'ullee ni eegama. Leenjisaan Inter Miami Javier Mascheranoon kilaba cimaa addunyaa waliin morkannee kilaboota lamaan gidduu garaagarummaan guddaan jiraatus waan dandeenyu gooneetiin jira jechuudhaan ga'umsa dorgommichaa mul'isanitti guutumaan guututti yookaan immoo olaantummaa kaleessa Paris Saint-Germain irraa fudhatamellee amananiitiin jiru. Leo Messiin ga'umsa fooyya'aa mul'isee inni yeroo ammaa umrii isaa 38 garuu namoonni isa laaluudhaaf tikkeettii kutanii seenuu hin dhiibne jechuudhaan dubbateetiin jira. Javier Mascheranoon taphichaan dura inumaayyuu maanguddoon suuraa yookaan immoo barreeffama Leo Messi akka jaalattu qabattee gara direettiin seente miidiyaa haasummaa kanarratti oduu guddaadha kan ture. Leenjisaan Paris Saint-Germain Luis Enrique ammoo taphicha to'annee waan taphannee fi mooneetiin jira. Baay'ee gammadeetiin jira jechuudhaan dubbataniitiin jiru. Kaleessuma waancaa kilaboota addunyaa kanaan Bayern Munich goolii 4-2 Flamengo kilaba Brazil injifachuun inni leenuusa xumuraatiif qaqqabeetiin jira. Taphataan lammii England Harry Kane goolii 2 akkasuma Leon Goretzka goolii 1 yoo galchuu Eric Bulgar garee ofii irrattiin goolii 1 galcheetiin jira. Shaampiyooniin Coppa Libertadores yeroo 3 Flamengo fi Gerson taphaan Jorginho nama rukutaa penaaltiin goolii 2 galchanillee garicha injifatamuu jalaa hin baraarree dursan taphattoota garee biyyaalessa England Harry Kane barana taphoota hundaan gooliiwwan 41 Bayern Munichiif galcheetiin jira. Kilabiin Brazil Flamengoon taphoota 11 osoo hin mo'amiin erga imaleen booda qabxii galmaa'een Bayern Munichiin kaleessa mo'ameetiin jira. Marsaanuusa xumuraatiin ammoo Bayern Munich morkiin Paris Saint-Germain waliin taasisan ni eegamaa. Graham Vincent Kompany kun kaatariiti imalli isaanii Bayern Munichiin jalaa dhaabbachuu danda'amu akkam kan jedhu ni eegamaa. Bayern Munich ga'umsa gaarii kilaboota mul'isaatiin jiran keessaa tokko. Paris Saint-Germain garuu waancaa Champions League kilaboota Awurooppaa bara dorgommii kanaatiin kilaboota ciccimaa injifatee marsaa xumuraatiif ga'ee waancaallee injifateetiin jira. Waancaa kilaboota addunyaa kanaanis imala wal fakkaataadhaan shaampiyoonii ta'uu danda'amu akkam kan jedhu ni eegama. Waancaa kilaboota addunyaa kanaan gaafa sanbataa Chelsean Benfica injifachuun marsaanuusa xumuraatiif qaqqabeetiin jira. Chelsean goolii Reece James galcheen kan isaan daqiiqaa 60 irrattiin dursaatiin turanii haa ta'uti garuu daqiiqaa 95 irratti Angel Di Mariaan rukutaa penaaltiin warra Benfica wal qixxeessee. Sanaan booda taphataan Benfica kaardii diimaadhaan direedhaa ari'amuu isaatirraan kan ka'e Chelsean irra deddeebiidhaan goolii galcheen goolii Christophe Nkunku akkasuma Pedro Neto fi Dewsbury'n daqiiqaa 117 irratti galchanii goolii 4-1 injifatee darbeetiin jira. Gaafuma sanbataa kilaboonni Brazil darbii Braziliin morkiin Palmeiras fi Botafogo walitti fidee goolii malee xumurame. Taphni daqiiqaa idilee boodarra garuu goolii 1-0dhaan Palmeiras injifatee nuusa xumuraatiif qaqqabeetiin jira. Nuusa xumuraatiin Chelsean Palmeiras waliin taphataa har'a Inter
Milan Fluminense wajjin morkiin taasisan eegama waancaa kilaboota addunyaa kanaanii boru Real Madrid Juventus wajjin Manchester City Al Hilal wajjin kan taphatanii waancaa Awurooppaa umrii 20 gadiitiin England Germany injifachuun shaampiyoonii taateetiin jirti gareen biyyaalessa England waggoota lamaan darban walitti aansee waancaa Awurooppaa kan umrii 21 gadi kanaan shaampiyoonii ta'eetiin jira gareen biyyaalessa England dargaggoota goolii 3-2 Germany injifachuun gaafa sanbataa shaampiyoonii kan ta'an England goolii daqiiqaa 5 Harvey Elliott 24 ammoo Omar Hutchinson galchaniin goolii 2-0 dhaan dursaatiin turanii Germanyif daqiiqaa 45 xumuramee daqiiqaa dabalataa kenname keessatti Nelson Welper akkasuma daqiiqaa 61 faaratti Paul Nebel goolii galchaniin kan isaan wal qixxaatanii jijjiirame kan seene Jonathan Ron garuu daqiiqaa 92 faaratti Englandif goolii galchuudhaan shaampiyoonii taasiseetiin jira waggoota lamaan dura England waancaa kana waggaa 39 booda kan isheen fudhatteetiin turte barana garuu walitti aansitee fudhachuudhaan seenaa haaraa galmeesteetiin jirti taphataan Liverpool Harvey Elliott taphataa cimaa dorgommichaa ta'uun filameetiin jira Dominic Calvert-Lewin walii galtee isaa xumuruun Everton wajjin gargar baheetiin jira kanaan ala Chelsea Joe Pedro mallatteessifachuudhaaf walii galtee irra ga'uunsaa himameetiin jira gaafa sanbataa Brighton pound miliyoona 50 Newcastle United dhiyeessee harkatti dideetiin ture haa ta'uti garuu Chelsea pound miliyoona 60 taphataa kana mallatteessifachuudhaaf walii galtee irra ga'uun isaa himameetiin jira walii galtee waggaa 7 warri cuquliisota taphataa kana mallatteessifachuudhaaf kan isaan walii galanii umrii 23 irratti argama taphataan kun waggoota lamaan darban Brightoniif taphoota 70 gooliiwwan 30 galcheetiin jira Joe Pedro amma garuu Chelsea taphaticha mallatteessifachuudhaaf walii galtee ga'uun isaa himameetiin jira Paul Pogba Monacoodhaaf mallatteesseetiin jira waliigaltee Juventus waliin erga gargar ba'ee kilaba malee kan jiru lammiin France umrii 32 Paul Pogba gara France deebi'eetiin jira qorannoo fayyaa erga xumureen booda waliigaltee waggaa 2 hanga 2027 Monaco isa tursiisu gaafa sanbataa mallatteesseetiin jira taphataan kun sababa qoricha humna dabalaa fayyadameef ji'oota waggoota 4 kubbaa miilarraa adabamee kan ture Pogba oliyyannoo mana murtoo jibbaata ispoortii addunyaaf gaafateen adabbiin isaa gara ji'a 18 gadi hir'ate sababa kanaan Juventus waliin waliigalteedhaan gargar eega baheen booda kilaba maleedha kan ture haalli inni ittiin eega kilabicha mallatteesseen booda imimmaaniin dabalamuun gammachuu isaa ibsate garuu namoota hedduu biratti mararfannaa uumeetiin jira Paul Pogba taphataa cimaa ta'uu isaa Juventus keessatti ni beekna ga'umsa san Monaco keessatti irra deebi'uu danda'amu akkam kan jedhu ni eegama